Nih. Berarti kau umumnya orang mau kan orang makan nanti mamalnya homa hingga bu. Juga. Mat orang mau kan mau kemarin gitu gini sudah aku nanti tamer kan berat tuh jadi. Lihat mal jeta. Karena rati beta umman Oromoo kaleessa deengadallee garbummaa waggaa dhibba lamaa keessa jirti. Yookiin immoo jaarraa lammeessoo jechuudha. Yaa taatutii jaarraa lammeessoo kana keessatti sirnoota hedduutu ture. Sirnoonni hedduun turan kun illee sirna Minilikii kaasee Dargii dabalatee Hayilasillaasee dabalatee aga dhufee mootummaa Abiy Ahmed irra ga'utti dararaa malee uummanni Oromoo guyyaa tokko nagaa yookiin immoo firideemii jecha jedhu sana argatee hin beeku jechuudha. Yaa taatu mootummaa kijibduun kun afaan firideemii jedhaa harka lafa jalaatiin immoo ajjeesaa jira jechuudha uummata Oromoo kana. Yaa ta'uti waraanni bilisummaa Oromoo yeroo kanatti humna qawweetiin mootummaa kana kuffisee uummata Oromoo kanarraa dhabama isa godhee uummanni Oromoo gibiraan halatti qabiyyee isaa lafa dhuunfaa isaa godhatee itti fayyadamaa jira jechuudha. Lafa waraanni bilisummaa Oromoo dhuunfatee jirutti. Garuu iddoolee adda addaatti gibira jedhanii gibira daangaa malee uummata Oromoo kana gaafachuudhaan horii tokkotti illee haga qarshii 200 300 gaafatee namni illee yoo gabaa bahee qarshii kaffalchiisaa uummata Oromoo kana miilan gabaa galtee yeroo kanatti uummanni illee qaraxamaa jira jechuudha. Horiirra darbe kuni maali jennaan garbummaa isa dhumaa argisiisaa jira uummata Oromoo kanatti. Garbummaa isa dhumaa yookiin garbummaa daangaa hin qabne akka malee garboomsatee sirna kaleessa uummanni Oromoo ittiin gurguramaa jiru waan sanarraan dana roksadee yookiin immoo gara Awurooppaa kanatti illee gurguraa turanii Araboota kana walii galanii isallee har'aallee gurguruutti yaadhiisan malee bifa addaatiin gurgurtaa sanii olitti dararamaa jira jechuudha uummanni Oromoo. Mee kanarratti atoo maal jetta jaalkii? Egaa jaalkii waan baay'ee nu barsiistee waan baay'ee nu hubachiistee waan baay'ee sirraa baranne. Egaa uummanni Oromoo yeroo ammaa kanatti akka kaleessaa sana maallaqaan gabaatti gadi daamee yoo gurguramuu baate karaa sana yoo uummata mul'achuu baate karaa hedduudhaan akka miidhamaa jiru akka gurguramaa jiru sirnaan kan nuuf ibsite. Egaa uummanni Oromoo yeroo ammaa kana of ta'ee wal ta'ee waan isaatirratti abbaa ta'uudhaaf tokkummaa akka isa feesisu waraanni bilisummaa Oromoo immoo yeroo ammaa kanatti aantummaa saba isaatiif qabu sirnaan akka agarsiisutti jiru duubachiistee galatoomii horii bulii hamtuu sin arginii gufuun sin nayinii jiraadhulee isin jenna. Egaan daawwattoota keenya guyyaa har'aa kana waraanni bilisummaa Oromoo sa'aatii kanarraa kaasee hojii hojjechuudhaan uummata isaatiif waan barbaachisu cufa gochuudhaan haga aarsaa lubbuutti kaffaluutti kan jiru. Haa ta'uti mootummaan biyya kana bulchu yeroo ammaa kanatti waraanni bilisummaa Oromoo shaaneedha hattuudha saamtuudha jechuudhaan yeroo baay'ee maqaa balleessitti kan jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo sanirraa adda kan ta'e san keessa akka hin jiraanne jechaa fi gocha isaatiin akka wal hin madaalle aantummaa isaa saba isaatti argisiisutti jiraachuu. Akkuma dhagaa turtan akkuma dhaggeeffachaa turtan jaalli yookaan diinarraas yeroo ammaa kanatti hojii uummataa irratti kan argamu waan hedduu nu barsiise waan hedduu nu jedheera. Galatooma horaa bula. Tola jaalkii jaal sanyii kuush jedhamaa weellisaa beekamaa kabajamaa ammaan tanatti hojii uummataa kana waliin hojjechaa jirra. Harti qofarratti osoo hin taane hojii uummataallee irratti bobbaanee walumaan hojjechaa jirra. Diinallee dha'uudhaan kuffisuudhaan uummata bilisa baasaa jirra. Horaa bulaa deebanaa hin jennu.